Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Oromoo Computer School sagantaan guyyaa irraa isiniif qaban intarfeesii Windows 11 maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Egaan Windows 11 yeroo ammaa kana namoonni baay'een fe'achuu barbaada bareedina isaarraan yookiin immoo intarfeesiin isaadhaa baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf namoonni baay'een immoo keessa seenanii aappii banachuudhaaf baay'ee rakkataa jiru. Kanaaf intarfeesii isaa kan akkaataa itti fayyadamuu dandeessan Windows 10 wajjin wal bira qabnee bakka isaa isinitti agarsiifna. YouTube keenya Oromoo Computer School subscribe, like, share godha nu hordofaa isiniin jenna. Akkasumas TikTok keenyaa fi Facebook keenya Oromoo Computer School jiru follow, like, share godhaati nu hordofaa isiniin jenna. Amma kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaa isin geessina. Viidiyoo keenya guyyaa kanaatiin Windows 11 interfeesiin fuula isaadhaa kana fakkaata, desktooppiin isaadha. Kana jala yoo ilaale garaagarummaa qaba Windows 10 wajjiniini. Bakki kun start batanii bakka kan jedhamu kan Windows 7dha. Bakka kanarratti argama. Kan isa kanaa garuu eessatti argama? Kun bakka kanarratti argama start batanii jechuun. Bakka Windows kiinimmoo seetaappii isaa keessa seenu asitti argama. Kun akkaataa kanaan aappii isaa bannaa jechuudha. Kun keessa aappii isaatii jechuudha. Appilikeeshinoota isaa muraasa jirru kun warra pind ta'ee jirudha jechuudha. Karaa gabaabarra warra galeeru. Kanneen kaan immoo ilaaluudhaaf all apps bakka jedhu kana dhuftanii tuquudhaan keessa seentanii ilaaltu. Kun aappiiwwan fe'amanii jiranidha jechuudha. Windows irratti. Haala kanaan nutti agarsiisa jechuudha. Duuba deebi'uu yoo barbaadan baak kan jettu kan asii akkasitti tuqattu jechuudha. Egaan Windows keenya immoo Windows 11 kanarratti koompiyuutara shut down gochuu yoo barbaadan asuma yeroo tokko tuqachuudhaan daariiraan gara mirgaa kanarra dhufnaa jechuudha. Windows 10 yaadatu yoo ta'e asirraan tuqneetiyyuu gara bitaatiin kan seennu jechuudha. Kun Windows 11 irratti garuu as tuqachuudhaan gama bitaarraan bakka mallattoo power button kana tuqanneetiyyuu cufuu dandeenya jechuudha. Tokko kana. Inni itti aansu fuula isaa desktop isaa kanarratti akkaataa itti minimize yookiin immoo customize gochuu dandeenya. Asii right click jennu garaagarummaa baay'ee qaba. Kunoo asirraa wanna baay'ee nutti agarsiisa jechuudha. Kun Windows 10 irratti akka kana hin baay'atu wanna haaraa daddabalame baay'ee qabanne kun. Ammas send to kan jedhus ofirraa illee hin qabu jechuudha. Asitti dhoksee jira. Egaan akkamitti argachuu dandeenya? Wanta dabarsuu barbaadan sanarratti hidhattanii akkasitti tuqattaniitiyyuu right click gootu yeroo tokko. Yeroo right click gootan haala kanaan dhufee isinitti agarsiisa. Asirraa bakka kanarraa copy send gochuu yoo barbaadan yookaan share gochuu yoo barbaadan tokko karaa kanaan dhaquu ni dandeessu. Show more jedhu kan yeroo akkasitti tuqattan send to warra jedhamu kun cut copy kan akkasitti gadi baasee fidaa jechuudha. Sila garuu fidee hin agarsiifne jechuudha. Jalqaba kanarratti garaagarummaan jara kana WinRAR illee asirratti ni agarsiisa jechuudha. Copy pass, compress zip, open with akkasuma show more jettanii bakka kanarratti copy katii kana malees immoo send to fi copy katii karaa biraatiin illee isinitti agarsiisa. Kunoo gubbaa kanarraa cut kan jedhu kunoo kaasuudhaaf asirratti agarsiisa. Egaa kun Windows 10 irra hin jiru jechuudha. Copy kan jedhullee kunoolee bakka kana mallattoo isiitiin loogoo isaatiin ni jira jechuudha. Asirratti akkasumallee rename gochuudhaaf maqaa isaa jijjiiruu yoo barbaanne asirratti illee tuqachuu hin dandeenya jechuudha. Gara gadii sababa hin jirreef share gochuu yoo barbaanne illee akkasitti yookiin immoo delete gochuu yoo barbaanne illee asirraa delete gochuu dandeenya. Kun wanna Windows 10 irraa isa adda godhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Show more yoo jenne sendiin, copying, cutting, create shortcutiin illee asirratti ni argamu. Kanaan garaagarummaa Windows 11tiin adda isa godhu keessaa isa tokkodha. Ammas kan biraa customization desktop haala itti hojjechuu dandeenyudha. Customization desktop gaafa hojjechuu jennu right click erga goone booddee personalize kan jedhu kana keessa dhufnee tuqanna akkasitti. Eega tuqannee haala kanaan nuuf bana jechuudha. Settingin isaadha. Settingin isaa kun bifa kanaan erga nuuf banee booda background kan jedhu color, theme, wanna adda addaa lock screen, touch keyboard kan jedhu ni jira. As keessaa color isaa jijjiiruu barbaanne akkasitti tuqannaa jechuudha. Bakka kalarii isaadha. Kunoo gosa baay'eetu jiru jechuudha. Windows 10 irratti yeroo hojjechuu barbaanne jechuudha. Windows 11 irratti. Desktop icon illee kunoo as jiru jechuudha. Baay'ee garaagarummaa bakka addaa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Asirratti desktop icon setting yeroo tuqattan bakka kanatti akkasitti isiniif ba'a. Isa kan akkasitti tuqanneetu
Sana booda apply jennaa jechuudha asirra. Apply erga jennee booddee okay jechuu dandeenya. Haala kanaan deeskitooppii keenya maal godhaa kastamayis godhee nuuf ka'a. Egaan as keessa deemne illee baakgiraawundii isaa, kalarii isaa, xiyya maawuzii keenya illee asitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Karaa gabaabaatiin nutti agarsiisa Windows 11. Windows 10 immoo gara xumuraa jala deemneeti kan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaan egaan deeskitooppii fuula isaadhaa jijjiiruu yoo barbaadne haala kanaan akkas gochuudhaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. No gubbaadhuma kanarra jiru. Bifa kanaan deeskitooppii fuula isaadhaa maal gochuu dandeenya? Akkaataa kanaan kastamayis goonee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kun seetingii kastamayizeshinii isaa keessaadha. Isa Windows 10 irraallee adda isa godhu keessaa jechuudha. Karaa kanaan seenna akkasitti personalaayiziidhaan. Kan biraa Windows Terminal kan jedhu Windows 10 irra hin jiru jechuudha. Asirratti Windows Terminaliin kun ni jira bakka kanarratti jechuudha. Haala kanaan egaan hordoftoota keenya karaa kanaan nu agarsiisa. Wi-Fi illee seenuu yoo barbaanne flight mode kanarraa kaasne yoo kaasne kallattii maal godhaa intarneetii fidee nu qunnamsiisaa jechuudha. Kun Bluetooth ni qaba. Akkasitti on gooneetu kun akka haala kanaan neetworkii illee nuuf fidaa jechuudha. Baatirii illee laayitii isaa illee gizee dabalu akkaataa kanaan maal godhaa fidee nutti agarsiisaa jechuudha. Dan accessibility illee ni qaba. Akka bilbila irratti yeroo baay'ee bilbila irratti beekamu jarri kuni haala kanaan fidee nu qunnamsiisuu danda'a. Inni itti aanu kan biraa immoo appilikeeshiniiwwan bilbilaalee install gochuu danda'a Windows 11. Wanni inni adda isarraa godhu. Windows 10 irratti garuu BlueStack yoo feetanii kaatan irratti feetan malee fe'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii bilbilaa asirraan qabu waan ta'eef malee silaa kallattiidhaan buusuu hin dandeenye. Inni kan biraa Microsoft Store illee ni qaba. Microsoft Store illee ni qaba Windows 11 kuni kan irratti seennee warna karaa bilbilaatiin buusnu hundasaa buusuu dandeenyu illee ni arganna jechuudha. Asirraallee kunoo chaatis ni qaba jechuudha. Chaatis ni qaba kun baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Soofteerrii Windows 11 kun jechuudha. Egaan asirraa hordoftoota keenya baatirii isaadha akkasitti ilaaluus dandeenya. Wanni kun asitti garaagarummaa wanta addaa wanti jira qaban hin jiru jechuudha. Inni kan biraa Bluetooth illee ni qaba jechuudha. Daddabarsuus illee hin danda'a. Bluetooth kan as keessa seentaniitu seetingii start batanii kana tuqachuudhaan seetingii keessa dhuftanii galtu. As keessa yeroo tokko eega galtanii booda bakka kana keessa dhufuudhaan Bluetooth in the device kan jedhu kun asirra ni jira jechuudha. Asirra ni jira. Akkaataa kanaan tuqattaniitu kallattiidhaan maal gootu on gootu jechuudha. Kun asirra on ta'ee jira. Asirraa of gootu akkaataa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya pon link jedha bilbila wal qunnamuu kaameeraa maawuzii karaa gabaabaatti fideete gizee namoonni baay'een Windows 10 sababa bareef itti ulfaachuu danda'a malee baay'ee salphaadha jechuudha. Appis kun as keessa jiru appilikeeshinoonni kan keessatti install godhamanii jennaan baay'ee nutti mul'isuu danda'u jechuudha. Baay'een isaanii kun as keessatti argamu jechuudha. Warri install ta'anii jiran hundi isaanii jechuudha. Kun akkanatti ilaaluus ni dandeenya hordoftoonni keenya. Egaan Windows 11 kana fakkaata. Inni kan biraa note to do illee ni qaba. Kan bilbila irratti yeroo baay'ee agarru as keessa seentanii yoo ilaaltan kun argaa jirtu waan ta'eef wanni kun bilbila irratti malee wantoota kana irratti hin agarree Windows irratti baratamaa miti. Garuu asirratti note to do ni qaba jechuudha. Kun immoo Microsoftidhaan kan beekamu keessa nootis ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf asirraa bifa kanaa illee fe'uu hin dandeenya jechuudha. Kallattiidhuma illee appilikeeshiniiwwan bilbilaa Bluetoothiin isa ta'u filaashiin isa ta'u dabarsinee install gochuu hin dandeenya jechuudha asirratti. Inni kan biraan kun immoo widgets jennu yookiin immoo shortkatiiwwan karaa gabaabaa iskiriinii kanarratti xiqqeessinee galchuu dandeenyudha. Kanatti yoo tuqanne kallattiidhaan sign in yoo jenne gara Microsoftiitti nu geessaa jechuudha. Microsoft login godhi jedha. Kanaaf akkaawuntii isaa erga bannee booda wanna barbaachisu minimize gootee sa'aatii girgiddaa irratti fakkaatu fa'a asirratti add gochuu nuti adda addaa karaa gabaabaatiin asirratti hojjannee add gochuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya interfeesiin Windows 11dha kana fakkaata. Kun customizationiin silaa ganaliinu akkasumas irratti tuqannee right click goone properties isaa seenuu dandeenya. Gosa Windows akka baruuf barbaadnuuf jechuudha. Windows keenya yeroo banee nutti agarsiisu kun haala kanaan nutti agarsiisa jechuudha. Windows specification isaadha. Windows 11 Pro jedha. Akkasuma immoo version isaadha 21 jedha. Gaafa fe'ame yookiin immoo gaafa Windows kun hojjetamee ba'e jechuudha.
gaafa 2022ti. Kanaaf amma wiindoo future experience isaa activated kan ta'edha jechuudha. Wiindoon kun wiindoo baay'ee bareedaadha jechuudha. Wiindoo 11 kun kanaaf biizii illee ta'u garuu gizee yuutuubii irraa yookiin immoo Google irraa install gochuu barbaadan maqaa yookiin immoo gosa laaptooppii keessaniitiin haga raamii isaa akkasuma immoo haga storage isaatii wajjin wal bira qabdanii specification taasiin download godhachuu qabdu malee callistanii yoo download gootan kan baay'ee ol ka'aa ta'ee barbaadu jira jechuudha. Specification isaa install Windows 11 Pro akkasitti erga barreessine booda search jennaa jechuudha. Search goona kallattiidhaan maal godha search godhee nuuf barbaada jechuudha. Windows san gosa version isaa BT 62 BT 64 BT 32 jedhuuf akkasitti sirriitti ilaallee akkaataa kompiitara keenya danda'uun daawunlood gochuu hin dandeenya jechuudha intarneetii irraa. Egaan interfeesiin isaa karaa gabaabaatiin ilaallee jirra. Kallattiidhaan yeroo gara kompiitaraa seenullee karaa kanaan seenuu hin dandeenya. Tokko lammaffaa karaa kanaanis seenuu ni dandeenya. Asiin yoo bannes nu geessaa jechuudha. Local C, local E akkaataa kanaan nutti agarsiisaa jechuudha. Bifa kanaan nutti agarsiisuu danda'a. Garaagarummaa baay'een qabu. Garaagarummaa muraasas ni qaba. Haala kanaan egaan hordoftoonni keenya sirriitti hordofuu dandeessu. Kanaaf YouTube keenya Oromoo Computer School subscribe, like, share godhaati nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaan keenya haaraa sumarratti xumuramee jira. Kanaaf sagantaa itti aanutti haga walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.